akka harka wal qabatan godhu itti beeyna jechuudha. Uummata keenya irraa ka barbaannu dhaggeeffadhaa. Wal dhaggeeffadhaa. Rakkoon maddi rakkoo keessanii gubbaadha matarra. Ollaa keetii miti. Ka jireenya sitti qaaleessa. Ka mana sirraa diige. Ka ilmaan kee ajjeese. Ka abbootii gadaa kee ajjeese ollaa keetii miti. Saba sii ollaatii miti. Mootummaadha. Kana irratti xiyyeeffachuudha barbaachisa. Waadaan irratti hojjennu yoo dandeenye galmaan geenyu yoo dadhabne immoo osoo xaaruu wareegamnu maali? Sirna haqa Oromootii fi saba Salomoota biyya sanii tiisu. Sirna bulchiinsaa merit based beekumsaa fi gahumsa irratti hundaa'e. Sirna bulchiinsaa sirna mootummaa hattootaa fi saamtota gantoota makamu osoo hin ta'in ilmaan ummataa ummataan filaman ummataaf madaalan beekumsa barnootaa fi uumamaan qaban wal simsiisanii tajaajila barbaachisaa kennuudhaan misooma biyya sanii saffisiisan. Capha namichi kun biyya sanirra fide wal dhaanan humneessuudhaan bakka qabsiisuudhaan balaa wanni siyaasatti na deebise tokko maal akka ta'e beekta. Duris wal qabsoon na seensise qabsootti akkan cichuu na godhe bara qeerroo san qabsoon Oromoo waan laashamteef Oromoo miliyoona 50 ta'ee homaa fiduu hin dandeenye. Oromoon qabsaa'uu hin danda'u. Qabsoo inni agarsiifne. Har'a hoo maaliyoonni jedhamaa jiru. Oromoon aangoo qabatee biyya bulchuu hin dandeenye. Biyya tasgabbeessuu hin dandeenye. Wallaahi ni tasgabbeessina ni bulchina ummata keenya ka Abiyyi fi fakkaattonni isaa addunyaaf ollaa jidduu salphisan kana mataa ol qabachiifna. Kana gochuudhaaf immoo murannoo qabna. Beekumsa qabna. Dhugaa ummata keenya harkaa qabna. Bakkaan geenya. Bakkaan geenya kana immoo qabataan maan agarsiifna.